Eh? Murah mata kayaknya. Asuma teettee achitti hinaaftamii? Wallahi hindi itu. Akkam taata? Hindi dia manta deh. Tikkeeta anatti irraa mura kaa? Nia wallahi deh. Wallaahi innaatu afartu bila. Kita rambutnya sih waktu jalan juru, padahal anak dia bisa topet. Ah? Biyya baqaa kana dhuftanii wajjin egaa Ameerikaan cufate rakkatturra tikkeeta irraa muree galtee qaaman biyya kee keessatti afaan qawweetiin falmattee jaarsa kee deeffachuu wayya. Hindi itu wallahi. Udah sih mana dah nak kami polisi sih. Dia tuh nyebar jati tak kenal nama yo pada sini dam tabar ke dia lagi. Wallaahi. Wallahi. Hindi itu deh. Batu dua tinggal. Ini kan tadi bah milan dia mau kalah nih tiga leon deh. Hayi miilan hin deemtu anas yoon tikkeeta anas irraa mura xiyyaaran itti gabbuuta jeettiin. Kita kan bener ramat tambah kat tuh dah paspor tinggal bu. Uummata akka rakkoon hin jiru doonti weeri atummaan falmachuuf qophoofna. Hai falmat tuh dirkam wallahi lazim ya rubat ada simpel madete ti dia kati nak kau tahu jerawan hangkan umat kita luar kuje ti bergafan arkela lum khanus kabbono itu tanam itu berada kar kude sari. Keessi kee garuu si fudhataa hin jiruumi. Nampu dan yang kan aku tuh saya teman tadi sebagai sabrin apa itu. Eh, Ya apa saya kerja aku dah sih. Ya Allah. Mindo. aboo rabbi soba sirraa haa godhu. Amin Allahumma amin akhirul supaya rabbi tabagut. Si malee dhalaan karaa kana deemtu guutuun dhagaa gurraacha jaarsa keetitti haa fakkaatu. Jaga gurra kita fakat wallahi tiajo itu hundi. Eh, Aja dia tuh. sagalee dhalaa biraa yoo dhaga'u akka waan sagalee jinni dhaga'ee haa iyyu aboo jaarsummaan keessum sagalee ta'e malee sagalee dhalaa biraa rabbi haa jibbisiisu. Wajib di situ wallahi sagale dalam Hafuura kee malee hafuura dhalaa biraa rabbi haa jibbisiisu wallaahi ati miskiin. aku nama berapa hendak aja. Nama meeqa jaallatte ati naa himee? Dhugaa waan dabareerra kan maaliif kiyya siimoo Me kela. Kela me fro. gurrattii sii maqaa. Ah khiri mu fetu khiyele bsisu fet. Niin fadha ati nan gaafanne malee siif hin hime. يعني I don't know like akka makkan jesis beho. Onnera namni jaaladhe nama takka. Addunyaa tanarraa namni ni jibbuus nama sani. Dhugaa Ya wallahi. Maaltu jira ni beektaa qalbiin ilma namaatuun birilleedhaa jettee akkoon tiyya takkannaa birilleen faanuu isaatu yoo harkaan qabattee ni xurooyti beektaa. So qalbiin ilma namaatis akkas qalbiin namaa akkas dirqama nama wal jaalattu fireendii ta'uu qabu beektee qalbii namaa ofirraa eeguuf. Anaaf eti saahibaami dirqama qalbii kee eeguun qaba qalbii kee eeguu qabda waan ana hamilee xiyyanatu qalbii xiyyana cabsu godhuun qabdu si galeemi shari'aa keessatti illee ni jira wanni kun bar. Qalbii nama takkaa cabsuurra kaabaa cabsuurra wayyaa akka jaansan si galee. So wallahi firoo I don't know maal akkaan jeesiin mun beeku. Ajaa ammaa tana keessatti fiiliin kun waan takkaatu qaba. Garuu nama takka jaaladhe namni jibbii yoo jiraates nama san. Ani amala xiyyaarraa waan takka seemu saahibaas maaliif hin taane dafee namarraa muradhu takkeewwan sirraa muradhe garuu akka nama du'eetti hin siisaaf. Nama sinirraa murachuun natti ulfaate hedduu rakkadha. Hatta geellotuma kiyya isaa boottee anumaa hin baane. Duraan dursee geellee hin qabu. So akkasi. hayyee inninis bakka jirutti itti Haa tolu yaa. sittiis haa tolu. Amiin amiin. Daamoolii godhu waan hunda caalaa. Hireedha. Amma mee kanaan wal qabatee sabriin teenya dhiirtii hedduun amma dhalatti yeroo dhiyaatu dubartootatti yeroo dhiyaatan akka obboleewwaniiti anaa fi isiin akka hiriyyaati waliin jechuu takkaa jira. Namni ati akka obboleessa kiyyaati jettee itti dhiyaatu dhiirtii waan biraa si gaafatu jira. Akkasii miti. Yaa numa jiranii maaltu jirani beektaa wanni hundi saayikoodhaan si galee saayikooloojii mataa keetiiti. Just nama takka dhiiraaf dhalaan takka miti duraan dursee dachiif samiidha dhiiraaf dhalaan because dhalaan obboleessa kiyya jettee eega takka ifa amansiistee just obboleessuma namni sanisiif.
ilmiin dhiiraa gaa hungaa sheexaanaatu isin waswaasaa. Sheexaanni simbira jiraa bannu caala. No, dhalaan ni dandeessi bara. Dhalaan kontirooliif godhuu dandeessi. Dhiirtii dandeessu. Ani amma saayiboottan dhiiraa hedduun qaba. Dhalaarra dhiiraan saayiba qaba sii galee wallaa. Mana takka fa'aa jiraachuu turre hojii saayiboottan kiyyaan. Takkaa garuu waan biraan irratti ilaalcha biraan irratti hin qaban. So wanni biraan uumama jee yaadu garuu hin beekne meebi jiraachuu mala hagaanan beekutti hin jiran. Warri waan biraa yaadeen jiru. Hin jiru no obbolummaadha. Obbolummaan yoo walitti dhufte obbolummaan illee. Galatoom sabriin keenya. Mee gara aartii afaan Oromootti akkamitti dabalamte? Naaf himi imalli gara aartii goote maal fakkaata? Dhugaa dubbachuudhaaf chaalenjii guddaa akka qabu ni beeka. Dubartii takkaaf gara aartii dhufuun baay'ee ulfaataadha. Keessattuu gara industirii muuziqaatti dhufuun chaalenjii guddaa qaba. Mee akkam ture? Imalli kee maal fakkaata ture mee daawwattoota kiyyaa fa'i? Seenaa kana osoo kaasuu baannee natti tola. Maali beektaa? Aartiin lafaatu malee namni tokko dirqama wallistuu ta'uuf yookaan wallisaa ta'uuf chaalenjii hedduu jira baay'ee. Chaalenjii sana hunda dabartee waan inni ta'u qabda. Maaltu jira? Ammaan tana keessa maaltu jira ni beektaa? Wallistoota ammaan tanarraa. Bakka miidiyaa kunis dhufi miidiyaa hedduu dhufee ati maqaa wallisaa jechuun duraan dursee nama chaalenjii hedduu keessa dabreeti namni kun wallisa sii galame walaloo fi edaloo sagalee keessa ilaalanii maaltu jira waan akkana kana jira ammaan tana san hundinuu hafeeti akkaataan itti miidiyaa fayyadamu kunis hedduu ophil waan ta'eef jecha karaa deemuu dhufee osoo yoo wallisaadha wallisaa abalu bakka. Finne booleetti mudatee waan baay'ee nama jibbisiisuudha. Innis akka toora sooshaal miidiyaa irra jirutti dargaggeessa tokkotu karaa feesbuukii shamarree biyya alabaa jirtu wal baree jedhan. Utuma waliin haasaanii garaagarummaa baatijaa enguunne gidduutti isa arguudhaaf yookiin mana wajjin dhaabbachuudhaaf waan qabdu hundayyuu walitti qabattee gara magaalaa Finfinnee dhufte. Inni mana kireeffatee waan jiruuf achi waliin galanii jechuudha. Jaalala jireenya waan garaagaraan isa wajjin dabarsaa jettedha kan isheen meeshaa qabdu hunda guurrattee isa bira dhufteen. Innis simatee mana kireeffatee galutti utuu warri manaan argin dhoksee mana galcheen. Yoo maal godhe isinitti fakkaata gocha nama gaddisiisudha baay'ee halkanuma sanaa mana keessatti ajjeesee reeffa ishee manicha keessatti uffataan haguugee waan maallaqatti jijjiiramuu fi dandeessu fudhatee alaan itti qollofee deeme. Akka teessoon isaan argamneef ammoo warra manaa irraa kireeffatee waraqaa eenyummaa koo waan badee fi naashinaal ID'n baafadhaa koppii isaan fidaa jedhee erga ishee ajjeesee booddee ishee dhiisee bakkee baa jechuudha mana qollofee. Ergasii torbee tokkoof bakkee turan. Safara xiqqoo tokko akkuma achi baay'ee tuun fagaatanii safararraa xiqqoo tokko siqatee mana biroo kireeffatee ishee calleeffateen bashannanuu eegalee jechuudha. Birrii ishee hirkaa fudhateen jechuudha. Reeffi intalaa maal ta'e isinitti fakkaate kana gidduutti torban tokko booda warri manaa foolii dhaga'an. Waan isaa galuu fi dideennaan gibbiin hunduu ajaa'inaan poolisii waaman gara gibbiitti. Gurbaanis erga manaa babbadee ture waan ta'eef gabaasaan poolisoonni erga dhufanii booddee poolisoonni yeroo deemanii mana qulfii kutanii seenan reeffa namaatu jira. Nama kana eenyu akka taate eenyummaa ishee namni baree hin jiru. Nama akkamii akka ta'e garuu eenyullee beekuu hin dandeenye. Warri kireessan illee jechuudha. Gaafa sanaa guyyaama tokko fidee eenyullee osoo hin argin gaafuma sana galchee gaafuma sana ajjeesee jechuudha. Qabeenya ishee hunda erga fuudhee booddee erga gara jabina akka kanaa irratti raawwatee booddee sanumaan reeffi hospitaala galchanii qorannoo itti fufan. Hojiin seeraa gaafa hojiirra oolu nama gammachiisa silas beektu. Guyyaa wayii mana kiraayii karaa baankii akka kaffalee jiru odeeffannoo waan argataniif baankii irraa lakkoofsa bilbilaa isaa argatanii GPS'dhaan bakka inni taa'ee dhugaatii dhugaarutti